Videoon kun ijoollee shamaraa qofa ilaallata isaanis warreen gaa'elan dhaabbanne jechuudha. Ijoolleen shamaraa warreen gaa'elan dhaabbanne sirriitti na dhaggeeffadha. Dhiirri tokko osoo si jaalatu osoo baay'ee si barbaadu wanti akka si dhiisee deemu isa taasisu keessa wantoota sadii jechuudha. Inni jalqaba dhiirri qaamaan osoo wal beektanuu wal jaalattan tarii inni wal qunnamtii taasisna yeroo sin jedhutti ati daftee totole kan jettu yoo ta'e yookiin daftee eeyyamamtu kan taatu yoo ta'e dhiirri akkasii sun jechuudha. Dafee si dhiisallee jechuudha. Osoo si jaalatu akka sirraa fagaatu ta'a jechuudha. Sababni isaatis inni kan si barbaadu bultiidhaaf waan ta'eef wal qunnamtii si faana taasisuudhaaf hawwii qabaatu malee garuu osoo bultii keessa hin seenin hawwii akkasiin qabu. Sababni isaatis ati kana dura tarii jaalattee jirta yoo ta'e yookiin jaalattee dhiistee yoo ta'e dhiira biraa waliinis akkasuma taati jedhee wanta si tilmaamuuf jechuudha. Inni lammaffaan jaalala fageenyaa jechuudha. Jaalala fageenyaa irratti dhiirri tokko sin jaaladha jedhee egaa yeroo ammaa kanatti wanti kun baratamaa waan ta'e fakkaata. Sin jaaladha sin jedha sin barbaada sin jedha. Kana yoo naaf hin guunne na dhiista yookiin ammoo sin dhiisa na dhabda jedhee si doorsisuusaa jechuudha. Viidiyoo qaama kee waraabitii naaf ergi dhiira sin jedhu. Dhiirri akkasiillee osoo si jaalatee jaalala dhugaa yoo osoo siif qabaate sababa isaa qofaan si gatee deemuu danda'a. Maaliif jennaan bultiidhaaf si barbaada waan ta'eef kana dura dhiira biraa jaalattee dhiiste yoo ta'e dhiira sanaafis akkanumatti waraabdee ergite jedhee wanta si tilmaamuuf namni sun osoo si jaalatu si dhiisee deema jechuudha. Inni sadaffaan suuraa haala kanaan ka'itii naaf ergi yookiin qaama kee ta'uu danda'a istaayilii garaagaraatiin suuraa akkanatti akkaataa inni fedhen ka'itii naaf ergi yoo kana hin guunne garuu ani si dhiisee tanan deema na dhabde jedhee dhiira si doorsisu. Dhiirri akkasiillee osoo si jaalatu bultiidhaaf hin taatu jedhee si dhiisee deema jechuudha. Dhiironni akkasii parsantii 100 keessaa parsantii 95 dubartoota akkanaa hin fedhan. Kanaaf dhiirri suni yoo si jaalate yoo jaalala dhugaa siif qabaate yeroo ati of hooggantuu taatee diddeedha. Inni biraan dabalataan wanti jechuu barbaadu jaalala fageenyaa keessatti miira keessa galu. Shamarri daftee dhiira sanaa waliin osoo haasoftu haala dhungootiinis haa ta'u miira gara biraa keessatti galuutti yoo argamte dhiirri sun si tilmaamati kan inni deemu jechuudha. Si tilmaama deema dhiira biraa waliin illee akkanuma taata jedhee wanta yaaduuf si dhiisutti murteessa jechuudha. Wanti si akka si dhiisu isa taasisu osoo si jaalatu si gatee deemutti murteessa jechuudha. Osoo si jaalatu. Kanaaf miira keessa galuu osoo hin taane ati dhugumatti isa ni jaalatta yoo ta'e miira isaa sana to'annoo kee jala oolchuu ni dandeessa. Miira kan kee guutumatti dhoksuu jechuudha. Dubartii jabduu yoo taate miira ofii dhoksuu hin danda'ama jettee gaafistii ta'uu danda'a. Eeyyan jabduu ati taanaan miirri kee tasuma miirri kee si harka jira waan ta'eef situu miira kee hoogganuu danda'a malee miira kee miti kan si hoogganu. Kanaaf miira kee hoogganummaa keessa galfattee isa garuu miira isaa sanallee to'annoo kee jala oolchuu ni dandeessa. Inni kun kan ta'uu danda'u garuu dubartoota muraasa biratti jechuudha. Dubartoonni kun akkuma arginu sanaadha. Yeroodhaan booda garuu wal hiikanii yookiin ammoo jaalala san keessatti madaanii wal dhiisaniiti kan deeman jechuudha. Kanaaf isa jalqaba irratti kan inni si dhiisee deemu sababa kanaaf shamarroonni amaloota akkanaa qabdan pilis irraa of qusadhaa. Yoo dhuguma dhiirri tokko si jaalatu si barbaada yoo ta'e yoo kana naaf hin goone ani si dhiisee tanan deema kan jedhu yoo ta'e deeme jedhiin sababni isaatis ati yoo isa guutteefis deemuun isaa wanta hin oolleef jechuudha. Garuu ati nama jabduu taatee videos waraabeen ergu qaama keessa akkaataa kanaan hin ergu jettee kan diddu yoo ta'e dhiira biraatiin illee akkana jettee waan jedhuuf inni fardaa lafaan si barbaade si argachuu fedha jechuudha. Haadha manaa isaa si godhachuu fedha jechuudha. Kanaaf ati dhiira kamii waliinuu yeroo haasoftu jaalallee kiyya jettee gaafa faana haasoftu fageenya irrattis gaafa silkiidhaan faana haasoftu miira kee tasuma of mul'isuun qabdu jechuudha. Dubartii jabduu jechuun ishee akkasitti. Akkasumas ammoo gama jalqabaatti yoo deebine isa qaama si beekuu fi atillee beektu wal jaalatta yoo ta'e yeroo inni wal qunnamtii saalaa irraa raawwanna akkana gochuu qabna kan sin jedhu yoo ta'e gaa'elaan ala wal qunnamtii saalaa tasuma hin raawwatin. Shaqata si taasisa namni sun si tuffata kabaja keellee gadi buusa jechuudha. Gaa'ela keessa gaafa seentan garuu yoo inni akkaataa keessaaniin anisa murtee keessa hin galu. Garuu gaa'ela keessa osoo hin seenin dogongora akkanaa tasuma hin raawwatin. Dhaamsi kun dhaamsa ijoollee shamaraatiif jechuudha. Barumsi saafuu hin qabu. Yaada dabalataatiif YouTube kan koo subscribe godhaatoo yaada bal'aa achirraa argachuu dandeessu gara fuulduraatti na hordofaa isiniin jedha galatooma.